kan opinion miira jala qabu tuttuu jirti. Kanaaf wanni ittiin tan firri keessa yoo achi keessa jiraate firri keessa yoo achi keessa jiraate nama hin madeessina kaan wajjin qabsaa'uun waan biraati qabsaa'uu haa dhiisani qabsaa'aan gahaa jira namni hin qabsaa'in ajaan Oromoo wajji yoo barbaadan haa dhiisatan garuu Oromoo yoo madeessan Oromoo yoo ajjeesan waliin dhiifnu beeka kabira ammoo amma dura nama ficcisiisaa nama arrabsaa dhufanii asitti assaayilamii ragaa baanee fi maalii kenna abaluu kenna jennee as qubachiisaa turre waadaan isinii gala amma booda walaa Tigre walaa Oromoo walaa Oromoo shayxaan abbaan fedhe maan taane ka ilmaan Oromoo dhiiga jiise Ameerikaa keessatti asylum argadha Awurooppaa keessatti asylum argadha yoo antu emaleen argatu I will make in my life kana itti hima I'm dead serious and wadangalu yoon galemmo takka hojirra oolchaa takka osoo yaaluntu amalee hin dhiisu kanaafu ummanni Oromoo amma booda goobantoota nama keenya ficcisiisee hoggaa achi dhiitanii ari'an salphisanii ari'an bobaa jalan kennu takka bobaa jalaa isin baafna takka isinillee bobaa wajjin dhoofna kana beeka. Gaafii kaanii itti hima ummata keessanitti bilbila nama keessanitti ka waadaan isinii galee waa shan tokko miidiyaa tokko hojii dippiloomaasiiti tokko hojii advokaasiiti kun knowledge production kama oosaatiin hojjanne hojjechuu qabnu jechuudha kun kalee calloo sochoosuudhaati. Akka OMN'tti gadi baanee ittiin haadha kan jirre hin jaarra jennee yoo adattan ka jaarame bakka jiru gajjabeessina jenne akka jenne moo akkasii biyyaran OMN hin jiru hin jaarre oosaan hin jira gajjabeessine waggaa tokko pireezidantiin ture waggaa lamaan achi keessa hojjedhe oosaan bara afur shan duraatii fi kaarraa adda adda kana silaa ragaa baatan ka gama dippiloomaasiitiin hojii ajaa'ibaatiin hojjetamaa jira gama advokaasiitiin hojjetamaa jira gayaa miti Oromoon gaafa hin gaajee dittee ciise ammallee gabrummaa itti deebiti bolola beelawa hinaafa socho'a ni hojjanna akkasitti irratti deemna jechuu kanaaf ni hojjanna kan amma jaarmayaati jette xiqqoo waa'ee jaarmaa irraa dubbadhee hubannaa qabasiisuun barbaada akkaataan dur jaarmaan itti ijaaramuu fi akkaataan amma itti ijaaramu adda akkaataan jaarmaan sirna sooshaalizimii sirna koominizimii keessatti hojjetamuu fi sirna kaapitaalizimii keessatti hojjetamu adda akkaataan jaarmaan sirna gadaa keessatti itti ijaaramuu fi akkaataan sirna abisiiniyaa takkaa'u sirna warra kaabaa keessatti ijaaramu adda maaliif jaarmaa saayikooloojii namaa wajjin fedhii namaa wajjin hojjeta jaarmaa qilleensa irratti ijaartu uummata irraa ijaarta rakkoon jaarmoonni teenya jaarmoonni qabsoo godhaa turan tokko isaan miidhe keessa maal seetan uummata Oromoo kanaaf jaarmaa amaarra ijaaraa turan waliin hin deemu yookiin immoo jaarmaa kooministii ijaaraa turan sanii miti amma yeroon amma itti jiru keessattuu biyya alaan nagaafate biyya alaati biyya kaapitaalistii keessa jira biyya namuu carraaqqatee hojii lamaa sadii hojjetee itti jiraatu keessa jira biyya kana charchii meeqa jira yoo jettan amma beektan hin beektan civic organization meeqa jira wanni Ameerikaa godhe civic organizations civic organization immoo akkasitti ijaaramee ol hin ba'u namuu grassroot magaalaa jiru safara jiru bakka jiru ijaarameet sanboota akkasi walitti hidhatee hojiin deemaa jechuudha kanaaf sanirraa hubannee uummata Oromoo biyya alaa jiru kanaaf ka faayidaa qabu maali jaarmoota hawaasaa bakka jiranitti gajjabeessu tokko bakka hin jirre ijaaru rabbii jaati guddaan isin hawwattan hagoobarri suni naagala waan isin feetaniif bu'aan qabu sun dhugaan isinitti himaa bu'aan qabu sun ka bu'aa qabu yoo Denver jabaatte yoo Atlantaan jabaatte yoo Minnesotaan jabaatte yoo Torontoon jabaatte jabaachuu hogga jennu akka waldaa hawaasaatti akka charchiititti akka masgiidatitti akka waldaa dubartootaatti akka fooshatitti namni yoo jabaate jabaachuu hogga jennu jaarmaa hojii irratti ta'e jaarmaa wal gargaarsa irratti ta'e jaarmaa dalaga irratti ta'e zigjee gaafa jaarrate gaafa Denver jaarrate Atlantaan jaarrate Minnesotaan jaarrate waliin ka'uudhaaf bu'aa guddaa qabaate jechuudha kanaaf fuulleffannaan guddaan kan godhamuu qabu hawaasa bakka jirtanii gajjabeessa san booda hiriira qindeessuudhaaf yoo taate koree hiriira jaarraa jechuudha dippiloomaasiidhaaf yoo taate akkasii jaarraa jechuudha bifa saniin ittiin deemna sadarkaa guddaa sanitti deemu kan akka xiyyeetti balada Ameerikaa wajjin waan deematti fakkaatu walitti koordineet gochuudhaaf waan akka koordineeshin komitee waan akkasii ijaaruun bu'aa qabaachuu danda'a garuu